بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برمسك إنك لبتك في دقدمي لما فآه برمسك لما فآتي درسيك لما فآتي كتاب بيع الراهي وهي بيتا غرغرتا برتا آجرة بابتنا كيستي إيغا midhaan mukarra dhaabatu fi midhaan dheedhii silan bilchaatin bituunis maalii baranneen booda waan tokko ka bitatan osoo harka diddeeffatin gurguruun gayamoon gayutti seene kanaafuu waan jedhabban kitaaba rahimahullah faslun fi ahkaami almabiici qabla alqabdi murtii waa gurguruu osoo waan san harkat indeeffatin in horatin dura waan tokko osoo kan keen godhatin dura gurguru murtiis barannaa jedhe. Almabiicu wanni gurguramaa kun qabla qabdihi osoo inni kan keen tahin dura min damaani albaa'ici itti gaafatama nama gurguruu jala jirtii jedhe. horii namarraa bitatuuf dhufteetin irra walii galtan sila mallaqan baafne ammoo mallaqarra walii galtan sila mallaqan baafne sila horiilleen oofanne sika kana lachuun godhin horiin kun dhidhiitatee du'e ammuma kana horiin kun eenyurraa du'e amma horiin kun sika irra walii galtaniin bitadha jette kanarraa du'e moo abbaa horateerraa du'e wanni barbaachisu beekuun maal jedhe duuba inni wanni gurguramaa takka osoo ati mallaqa sii baaftee harkat indeeffatin dura yoo duute itti gaafatama sii ka fudhatu abbaa horatee duraan qabuu jedhe ta abbaa horatee qabuuti jechuu almabiicu wanni gurguramaa قبل قبضه أسو حركة انديفتين درا من ضمان اتقافة ما البائع نما وغرغرو جل جرتي بيك هاي كنافدو بمال جنة فإن تلف يودو بديتشو تلفان كو يودبامي دؤون تكايا جابون أو أتلفه البائع يو كان نمتشمان أباه رئيكون أجيس تكاج أبسي yoonni waan caphaa taate cabse yoonni waan du'aa taate ajjeese yoo waa lamaan kanaan horiin kun bade yoo innummaan ifii du'e innummaan gubbaa sanii lafa gabbu'ee caccabe yookaan inni lafan buune abbaa horittuu dhayee ajjeese abbaa telefoonattuu achirraa gabbuusee caccabse yoos dunaarra walii galtaniin bitadha jettee atin mallaqa qopheeffachuu jirta yoos maal ta'a jedhe infasakani hiikkata jedhe albeecu bittaa gurgurtaan achuma baddi jedhe wasaqaxa thamanu horiinis ni kufaa jedhe horii fudhatuun silaa inni fudhatu sun ni kuftii isaan kennamuu horiin jechuu yoo wanni ati bitatuu barbaadde ta irra walii galtan ta guyyaa hedduu walitti deddeebitanii haasoftanii boodarra walii galtanii ragaa fidattan ka mallaqa deem barbaadadhu isin jedhini mallaqa hankee barbaadattee ati dhuftee fudhatuudhaaf as jirtu sa'a kaan sii gabbaasuuf yoo akkana mataa keessa dhaye ka'u jedhee du'e ardheenu dajjeesse horii kana abbaa horii dajjeesse ati mallaqa baasuu qabda hin qabdu takka mallaqa hin baaftu ati horiin du'e abboo maarree dunaarra walii galle horiin kan keetii sirraa du'e mallaqa naa kenni siin jedhe wanni akkasiin jirtu ittaan horiin sila kiyyaa miti kan keetii irra walii galle malee sirraan bitannu ammallee si dhajjeese nagatti ittaan yoo inni ifiin du'e hoo yeroo isin gabbaaftanii horiin gara kan kee deemu jiru kati silan qabatin jidduu tana lafa dha'ee ka'u jedhee du'e
telefoona naa kennitteen osoo inni achii gabbaasee si kenni jiru harka isaa keessaa lafa bu'ee kasham jedhee caccabee dabre. Bittaaf gurgurtaan duraan irra walii galtan sun badde. Achi dhumatti. Achi dhumatti. Yoo egaa inni waan wal fakkaataa hedduu qabaate duraanuu ijjii takkan bitanne ati yoos bifa bitatte malee. Fakkeenyaaf telefoona akkanaa haganaan sirraa bitettee tokko keessaa si garsiisanii irra walii galtanii mallaqa barbaadatte. Yoos inni telefoona kana hedduu qaba haarawa. Kamartuu haarawa. Tokko keessaa kan inni achiisii gabbaasi lafa bu'ee cabe. Uumaa rakkoon jirtu kabiraa gabbaasii kenninaan kun kan keeti. Ammoo tanaam ta'amnu dubbataa jirru tun. Yoo waan akka horii sa'a kana jette sa'a aananii kana maatii isaa waliin ilma isaa wajjiin sirraa bitadha jetteeni irratti haasoftanii fixattanii inni sii gabbaase saani kun lafa dha'ee kaw jedhee du'e yookaan innummaan dhoofnan kaw jedhee lafa dha'e bitti gurgurtaan isin irra walii galtan sun achi badde jechuudha. Mallaqa illee hin kennituufi kenniisi silaati mallaqa isaa fidde sun illee hin kufte jechuudha. Mallaqni silaati walii qabdee fiddeef sun hin kennaniif jechuudha. Maalumaan arganne akkamitti waan silaa mallaqa kanatti baasuu barbaaddu hin arganne mallaqa maaliif baaftare wanni itti baaftu hin jirtu jechuudha. فإن أتلفه المشتري حال صدفت دبل حال درا يهورين كن يفين دوء حال التآنو يهورين كن أبان دران هورة تدعي أجيس حال صدفت أرقمون ملأم أبابي تتكنت أجيس كونو تيغبافر سنجد مونا كيسا ساكان غسنتي ساني بهودي دي قاقوتي متا كيسا روفتي بكم هدها مك أجيلتي كوجد إدوء إنو أجيسي أرقى نمنا أجيسي نما دران بيتاتو فدو فكنا أجيسي چو يوس مال مرتي برافر أن يوس استقر قد دابة جد عليه أبا بيتاتو خنا الرد الثمن ملقني ملق أباسون إسرتي درك أما جد هريسان أكوان إني فرأتت لالله ملق أباسون درك أما ويكون نتها إتلافه أجيسون إني بليس يكون قبضا أكوان فرأتي له هريكا كسيت لالله جد سلا ملق يقوان كان فرأتي ملق أبافت آدتي أما فرأتين سرتي إيقا دوفتي سي هركدو إيه أتي دوفتي أجيسو كان أكوان فرأتي لالله ملق أباسين جنة بيرا ملق مالب باسره هرين دوئي مونا ساكي سدوئي سلا مونا كي ياننغاني سلا فرده سين اوفني وانا كسين جرتو سيد يجي سامي ايه وإفين دوئي هيو يو يرو أتي قبافة قسينتي مونا كي سابافة دوئي إفماك كيف جدي لفبو ايه دوئي وما انبافتو أتين سلا فرده مونا كي ساباسوف ديمتي دوئي يرو ترفتي يو دوئي أتين واتاكم قولين دوئي يو سو ما انبافتو يو أتي روفتي دوئي هو أمو sittu baasa mallaqa isaa jechuudha. Ati ajjeesuun sun akka waan oofattee galfattee eega siisirraa du'e itti ilaallanu. Marhalaa amma sadi baranne. Yoo horiin ifiin du'e, yoo abbaan horii duraan horate ajjeese, yoo namtichi boodaa dhufe kun ajjeese. Horii san callaan beekagaa wanni ammalleen akkasuma. Yoo telefoonni ifumaa lafa bu'ee achi gubbaa sanii lafa bu'eetu ifumaa yaccabe. Mallaqan baaftu jenna. Yoo abbaan horii kuum odosii kennee meeshaa addaan qopheesse achirraa harkaa bu'ee caccaba homaan baaftu jenna. Yoo sitti kennanii kunoo siin jedhanii si harkaa lafa bu'ee cabe si baasa beera sirraa lafa bu'ee cabe nu si kennine osooti qola keessaa baasii ilaal jettu archii lafa bu'ee kasham jedhee dakkam jedhe baasii jennaan mallaqan baafta. Haala sadii eega baranne haala farfata fe'amma. Wa'in atlafa'uu yoo ajjeese ajnabiyyuun yoo balleesse jechuudha. Yoo cabse waan cabaa taatee waan badaa taatee waan diigamaa taatee yoo balleesse jechuudha gabaabinatti atlafaan. Wayin atlafahu yoo balleesse ajnabiyyuun namni biraa namni alagaaf biraa balleesse. Tokko kawaa gurguru tokko kawaa bitatu. Kasadaffattu mees kan ilaalaa jedhee harkaa eega namtichi si dura kaayee kunooti ilaalsiin jedhee irraa fuutee ilaaltee mee heger hiikati jettu ham godhee lafaa isa kalaaluu jiru. Kanamtichi fidee si dura kaaye laali kunoo telefoonni mallaqa naa kensiin jedhe ham godhee kama biraa ka as dhaabatuttu
telefoona kan fuudhee yookaan lafaan jiru telefoonni harkaa lafa bu'ee kasham jedhee cabe. Eenyu balleesse har'a abbaan horii duraan horate illee hin balleessine. Ati ka bitatuu deemullee hin balleessine. Nama birattu ka alagaa ka bira balleesse. Yookaan horii oofee as dhaabain sirraa biteetteen osoo ati horii asiin oofatin ka horiin as dhaabatu ka ati sila mallaqan kenniniif konkolaataa wahii galdaatu dhufee sa'a kaan dha'ee dakkam gatee ajjeese. Eenyu ajjeese har'a nama alagaa ka bira ajjeese. Yoos lam yanfasikh bittaaf gurgurtaan achitiin diigamuu beeki jedhe. Eega namni alagaa ka bira ajjeese bittaaf gurgurtaan diigamtee homaan jiranii addaan deemaan jennuun jara tanaan rakkoot argame. Jennuun. Bal ammoo inni jennuun yukhayyaru filmaata qaba. المشتري كوابتة تكون في الماتقبة بين أن يفسخ ديغو جد بيتا في غرغورتا ترى ديغو فيغرم قما باسو الأجنبي نمتيجي سدفعاس قما باسو للبائع نمر رابدنا تبيت التكانا أبا دكاناتي أبا هريتي القيمة قتيسي باسو في تكا أو يجبر أو يجيز تكا bittaaf gurgurtaa kana hayyamee sirreessee gadhaabee qeebalee wayuuxi thamana mallaqa baasee wayagrama al-ajnabiyyu gumaa baasuu fi namtichi alagaa sun alqiimata gatii isii baasuu fi jedhe isaa lamaan tana keessaa takka filata. Horiin kun bate namni waan kana balleesse abbaa duraan horatellee miti sika amma bitatuuf dhufellee miti. Nama birattu ka sadaffa balleesse jenne. Bittaaf gurgurtaan addaan baddee firra addaan galii huloosan hin bahan jennuun haasawa jira. Waliin haasawuu qabdan. Wanni haasawan maal? Filmaata namticha waa bitatu kana gaafan abboo horiin atin bitadha jettee an si kennee telefoona si dura as kaaye osoo atillee hin fudhatin ka biraa bubbeen jinnii ta biraa dhuftee fuutee caccabsite waa lama keessaa takka filadhu jennaan. Namticha abbaa suuqii kana miskiina mallaqa isaa kenniifi kaan ka caccabse kaan hin beekte ilma baluuti mana boolisaa geessi gatii waan ati baafte kana isarraa deeffadhu takka. Yookaan sanii miti namticha abbaa suuqii kana sirra magaalaa beeka ati alaa dhufte isa sirra boolisallee beeka biyyallee beeka haqa fi deeffachuu dandayaa. Ati bittaaf gurgurtaa san balleessi wamaa an keessan jiru keessaa bahe jedhi mallaqan kee fudhadhu ofirraa deemi. Yoos qiimaa silaa ati duraan baaftu san karra waliigaltan san namtichi waa cabse sun ka sadaffaa sun ka waa balleesse sun abbaa suuqiitii haa baasu abbaa horiitii haa baasu gumaa jedhe. Dhiiga haa baasuuf jechuudha gatii haa baasuuf jechuudha waan balleesse haa baasuuf jechuudha. Lamaan kana keessaa tokko filattaa jedhe. Waa lama jechuudha. Lamaan kana keessaa tamturra taha jettee takka filattaa jedhanatin. Situ takka filata lamaan kana keessaa. وإذا اشترى يوبتته شيئا وابتته لم يجوز هنجو أن يبيعه غرغرون حتى يقبضه حاجة هركا فيك يسد فتيته في قدوت غرغرون هنجو نمني تقو يوان تقو بتته لفاك يوسم غرغرون دنده حديث عبد الله بن عمر كبخاري مسلم أديس سنكيست وأنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما نمني لهنا بتته فلا يبيعه هنغرغرين حتى يستوفيه هاجا هركات ديفتوتي يقبضه في يستوفيه كن تقم كومينسي حديث براك منه حزام حكيم بن حزام كيس اللي رسول ربي ماجد يا ابن اخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه وانت كن غرغورين جد هاجا هركات ديفتي كان كيغوتو دين غرغوريني جد دوبا نيله ماجد ما يو وانت كوبيتاتي هاجا ونسون هركان كيسينو تين غرغورين جد ونما دي دمال dhuftee waa bitteetiin suuqii dhaabattee waa bitte bakaara dhuftee qamadii dooniyaa 100 gatii xiqqoonaa kennaa jettee ammoo hana waliin dubbattanii gatii bareedduun argattee bitte qamadiin dooniyaa 100 konkolaataa guddaa tokko si barbaachisa fa'uuf
konkolaataa osoo barbaadatu jirtu nama biraa ka gara biraatu dhufee qamadii barbaadu garte. Sila qamadii sana silan fudhannee beekati. Mallaqa baafte ammoo silan fudhanne ammoo. Abbaan abboo dhufee isinirraa fudhadha akkasuma naa qabaa jetteen. Bakaara guutuu keessaa dooniyaa 100 dhufee fa'adhaa na eegaa jetteen silan fa'anne ammoo. Walii galtan namtichaan. Atiin kumaan bitte kumaaf 100 sii kenna siin jedha. Kumaaf 100 isarraa fudhattee dhaqxee mallaqa jaraa kennitee konkolaataa achi dhaabdee isaa faata. Yookaan isaan faadhu jettaan tana wanni didamu laal. Haga waan kana kan kee gootutti bitatuun gurguruu hin dandeettu. Kan kee godhu waa hagamiin mallaqa sii baaftee bakka isiin duraan tuulaa jirtu dooniyaa kumaa waliin jirtu kana keessaa 100 kiyya addanaa baasaa hidhee asin naa tuulanii 100 kun kiyyaa eega beekee gurguruu hin danda'a ammoo. Asii oofuun dirqamaa miti. Eega kiyya waan kanarraa kamii beekee adda baafadhee harka deeffadhee eega si faayidaa itti godhadhee faayidaan koottaa nama biraatiin irraa fa'adhaa jechuun danda'a. Garuu hagas godhee wanni kun kiyya taatutti lafaa ka'ee qilleensumarratti waa gurguruu hin dida. Wanni amantiin diddu beektu jamaa keenya. Bittaa gurgurtaa aalamni amma baduu ni jiru. Bittaa gurgurtaa aalamni bada'aa ni jiru. Tana eegaltiin isii bakka san diddi amantiin. Bittaa gurgurtaan tun maal? Ana dhufee waa sirraa bita. Waan san mallaqallee sila siin kennine isillee sila sirraan fudhan. Ammoo xalayaa walii barreessine naa dabarsite as. Anilleen ka'ee gurgura nama biratti. Namni biraasullee mallaqa hegarsiifi danaan jedha anaan fin isillee narraan fudhanne innilleen ta bira gurgura. Wanni akkana deemaa ooltee namni 10 walirraa bita laal. Ka duraatuu silan fudhanne beeku waan kana ammoo rakkoon jirtu. Booda ka kurnyaffaa santu dhaqee meeshaa sana acheesanii fudhata. Rakkoon maal egaa? Gaafa kasaaraan dhuftu yoo midhaan kun jidduu tanatti waa tahan badan nama hagamtu walitti hidhamalaan rakkoo hangeetu argama. Nama 10tu wal seena jechuudha. Nama 10tu mana murtiirra dhihaata jechuudha. Rakkoo sana hundi amantiin didulaa fawdaa kana gartanii. Daldalli addunyaa amma saniin deema laal. Daldalli addunyaa warra boorsaa keessa tattaa'ee qopha dadhaabusan hin beektanii miti. Daldalli addunyaa guddichi kanaan deemu jiraam. Wanni guyyaa tokko keessatti boorsa nagana kasaaree hagana maali ta'e siin jedhee fawdaa kana laal. Akkamitti silaan guyyaa tokko keessatti waan nagana kasaaree waan nagana gaabataa. Adda biyyi tana oolan ittiin buune. Adda biyyi tana ibiddi yoo gubee waan balleessine duulli yoo dhufee biyyi tanaan aane akkamuma biyyi tokko guyyaa tokko kasaarte siin jedha wanni kun maal taphni kun maal siin galee. Giriig Yunaan biyyi Giriis guyyuma tokko biyyi seenaa hagam qabdu kasaarte waa takka daangalaa mindaa tokko illee baasuu hin dandeettuudhaan kalee nagaa qabdii beekamoo wattakka ittiin buune oolan tokko balaan takka hin qaban lolli tokko hin qaban maaltu waan kana fide rakkoo tanatti waan kana fide rakkoo daldalaa tana gartanii daldala dharaa kanatti hidhamee wanni martuu dhara kanarratti hidhamte guyyaa ka jalaa sun hiikkatu martuu waliin hiikkatte akka jirtu yoo dhararratti ka jalaa kun ijaarame eegasii 100 gubbatti yoo ijaarame gaaf ka jalaa sun caccabu hunduu waliin gaccaba. Manni dheeran darbii 100 guyyaa ka jalaa sun yoo akka badaa ta'e guyyaa ka jalaa sun cabu maal ta'a? 99 gubbaa jiru kun martuu waliin gajjika. Akkas jechuun daldalli akkas ta'e. Kana diduu barbaade duuba amantiin akka namni kanatti hin seenne barbaade tanaaf akkana goote jechuudha. وإذا اشترى يوبت شيئا واتوكو لم يجوز هنجيو أن يبيعه غرغرون حتى يقبضه هاga fudhatee fi godhatutti bitee kuulen kaani gurgurun dandayamu jedhe. لكن أمو للبائع نمتيش وغرغر كن إذا كان الثمن يوم اللقنته في الذمة اتقافة مرتك فرتمي أن يستبدله جرجير أن يستبدل عنه يسرى جرجير من قبل قبضه سوم اللق كان فرتين دره ما الجي شو ستم نمتيشت وغرغر يروا سي غرغرو لون سي غرغر سنغا كودان الرافوته سنغا كودان ابو ملق امن قبو بابلو كينا سنغولن تن سلا بلاش ديدا جرتي غتي رولي هاغلو سينج جها بودا سيفيدا هيا يتر رولي غلطن
sangaa kudhanuu miizanarra kaa'anii ilaalanii gatii sii haga beekanii sirraa fudhate. Mallaqa kana narraa turaa sodaatte yookaan mallaqa Itoophiyaa birrii Itoophiyaa qarshii Itoophiyaa tajirtu tanattu gabbu'aa sodaatte. Yoos maal jettan koo tobbaa baluu kiyyaattan. Odoo yeroo guyyaa duraatii miti beeka. Jidduma keessa sodaatte dooni siin fidin mallaqni gad deemu jiraa garte akka bada. Koo jetteen baabaluu kiyya. Mallaqni nu gaafsan irra walii galle sun hagam kuma hagana. Mallaqni sun sarafa doolaraa ka arda jiruun hagam. Doolara 10,000. Doolara 10,000 miti. Sangaan kiyya martuu doolara 1,000 tahami. Yookaan doolara 5,000 sangaan kiyya martuu doolara 500 tahami. Wannan sirraa barbaadu doolara 500 sangaa mararraa akkanaa fiddee doolaraan naa fiddu barbaadaa birri Itoophiyaatiin naan fidin siin jedha. Maal baqatu jira namtichi kun? Horiin isaa kun gatiin gadi hin bu'u. Sangaa isaa kana yoo waggaa tokko ji'a jaha eeganaa dheedelee gatiin ol kaate malee gadi hin buutuuf irra. Mallaqa Itoophiyaa ka inni ammoo qabateen kana gatiin gad bu'uun mala. Gad deemu jiraan argaa. Tana jalaa bahuu barbaada inni. Mallaqa biraa katti quufu laalee abbo qarshii Itoophiyaa kanatti hin quufu gad bu'uun mala. Qiyaasa isiin arra jirtuun hassabnee doolaraan naa fiddaa beeki jechuun hin danda'a. Hassabanii tokko doolara 500 ta'e doolara 5,000 sirraa barbaada. Doolara 5,000 san doolara maan naa fiddaa beekamoo ji'a jaha boota waggaa tokko boota jechuu ni danda'a jedhe. Maal barbaadan ammasitti beektu? Wanni bakka tana keessa miidhamni bakka kanarratti dhufu biyyoota lallaaftuu ekonomiin isii gadi hin dhaabanne keessatti gatiin mallaqaa gabbu'aa deemti. Gatiin mallaqaa tagabbuutu sun abbaa liqii kanan miiti. Dhalarra kaayatee waa irra naa kaay jechuuf haraama. Yoo laal fakkeennaaf sangaa tokkoo 15,000 hassabee fi irraa fudhate har'a. Ji'a jaha booda mallaqa sii fida jedheen. Sangaa hagam sangaa 10. Mallaqa hagamii qarshii 150 ji'a jaha booda sii fida jedheen. Ji'a jaha booda fideef. Qarshiin 150 sun ji'a jaha booda sangaa 10 hin bittu. Yoo jabaatte sangaa 8 takka sangaa 9 sangaa 7 bitti. Maal qarshii gabbu jechuun horiin ol ka'een horiin ol hin ka'u. Wanni isin gartan tun martuu horiin bakka fiitii ol hin ka'u beekaa. Midhaan ol hin ka'anii beekaa. Wanni gabbu'aa mallaqa gabbu'aa. Horiin bakkuma fi jira. Mallaqattu qiimaa dhabee gabbu'aa. Midhaan yeroo tokko yeroo boonaa ol ka'uun hin malti xiqqo. Garuu yeroo gannaa bakka deebi'an. Horiin bakka firraan socho'u. Wanni socho'ee badii fidu jira. Mallaqaa beek mallaqa gad deemu jira qiimaa mallaqattu gabbu'aa jira beeki. San ta'uu wanni itti beektuun yoo dahabaan laalte beekta. Dahabaan hagamii yoo taate beekta. Waan biraa dhiisii mallaqa biraatii miti dahabattuu horii kan kee hidhuu hin dandeetta. Abboo mallaqni 150 ka amma nurra walii galle kun dahaba kiiloo hagam ta'a. Dahaba kiiloo hagasii ta'a. Dahaba kiiloo hagasii sirraa barbaadaa beeku ji'a jaha booda jechuun hin dandeetta. Wanni gadi hin bu'u ati beektu 100 dahaba sanii jechuun hin dandeetta. Yoo duraan mallaqa kan fudhatiin taatee beeki. Horii sirraa fuudhan mallaqa fudhanne sambaan amma laakin lilbaa'i'i namticha gurguru injiraaf jedhe isaaf sabate jedhe. إذا كان الثمن يوم اللقنة في الذمة كاتقافة تمرت أبنى متجف الأتيسي كنينيف أن يستبدل عنه ملك سندا جرجيرون جد ملك برات قبل قبضه أصوم باسين درجل أصوم ملك سن فرأتين درة قبل قبضه أصوم حركة قبتين درة إفرا جرجيرون دندا يا أجل مثل فكين كنفانا أن يبيع غرغر بدراهم درهمان غرغره فيعتاض عنها إسر ديبئي فرأتون ذهبا نافذ يجون إنن دياجل أو ثوبا تكاوي النافذ يجون ونحو ذلك تكاوان برات النافذ يجون ندن دياجل أكم ريفنو إبسين سلام لالي ملك أبي أبلو سنتو بي جبدو ملك نسيقة دين ببؤو ملك أبلو تنرى صرفني حقام حقا سيمي ملك أبي أبلو سنين سر رابر بعد بيكي وان برات النافذيني ملك أبي أبلو تنافذ سنجدا هجناف برمسكين نكارنا سرت دامني هجا برمستي أنو كيستي والجينو
ربي دليته إن في دليها دابك إن اللي رنو هذا برو الدنيا آخر اللي وأنا في جالة نجالة شيسين ولا في سين وراك إبله وأنا في جبهون دا ربي قدان الراها قبو المكان ربي خير التنوتيك سهم تندن الراها قبو وأنا قم شيسا سان رانو هاجر سيسو ربي رزقي بلدو حلالا ممكنه فيا قدانو كنه نجا قدانو كنه إيمانو قدانو كنه خاتمانو كيال شيء جنة الفردوس كيس ربي قدا ولنو هاقبو هاقبرو ستانو كيس والجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.